part 2 dhaan kan ilaallu ammoo types of chemical reaction isa jedhu ilaalla. Part 1 ilaalle turre, part 2 ammoo gireetteen chemistry unit 1 ilaalaa jira. Inni kun types of chemical reaction isa jedhu ilaallaa jechaadha. Type 1 meeqatu jira jenne afurtu jira. Afran sanin ammoo ni ilaallaa jechaadha. Amma different elements and the compounds react in different ways to produce different kinds of new substances. Element fi compounding garagara karaa garagaratiin maal godhani react godhuudhaan maal uumani wantoota garagara nuuf uumanii jechaadha. Substanceewwan haaraa ta'an hedduu nuuf uumuu danda'anii jechaadha. Many chemical reactions can be classified as one of the four basic types of reactions. Isaan kunniin garuu bakka afuritti qooduu dandeenya. Type 1 afur qabanii reaction one kunniin maal irratti hundaa'uudhaan wanta produce ta'an irratti hundaa'uudhaan yookiin ammoo product irratti hundaa'uudhaan isaan kanniin bakka afuritti classify godhuu dandeenya jechaadha. By analyzing the reactant and the product of a particular reaction, you can classify them into one of these categories. Some reactions may be categorized into more than one category. Garuu reaction one kunniin gari isaanii maal ta'uu danda'ani tokko olitti maal ta'uu danda'ani categorize yookiin ammoo qooduu dandeenya jechaadha. Classify godhuu dandeenya. A complete understanding of this reaction type will help predict the product of unknown reaction way akka predict goonuuf nu gargaara jechaadha inni kun. The four basic types of chemical reactions are inni tokkoffaan combination dha. Combination jecha amma inni wanti way maal ta'uudha combine ta'uudha jechaadha. Inni itti aanu ammoo decomposition dha. Isa combine ta'e kana maal godhuudha addaan diiguudha jechaadha. Single displacement dha. Inni itti aanu ammoo double displacement dha jechaadha. Kanaafuu bakka afuritti haala kanaan maal goona classify goona jechaadha. Types of chemical reactions inni jalqaba maal jennee jira combination dha. Inni itti aanu ammoo decomposition dha, single displacement and double displacement dha jechaadha. Analyze godhuudhaaf inni kun direct combination yookiin ammoo combination jennaan jechaadha. Combination jecha amma inni combine ta'u yookiin ammoo walitti dabaluudha jechaadha. Fakkeenyaaf A fi B kana walitti daballee isaan kunniin akkuma argitan jalqaba garagara turan lamaanuu separate kan ta'an turan jechaadha. Amma garuu productiin isaanii lamaan walirra qabatee jira. A fi B bakka tokkotti combine godhee walitti qabatee jira jechaadha. Kanaafuu isa kanaan combination jennaan jechaadha. Reaction akkana kanaan fakkeenyaaf hydrogen 2 plus oxygen 2 jennee product isaa maal ta'a waterii ta'a jechaadha. Hydrogen 2 oxide waterii dha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun yoo A ta'e kun ammoo yoo B ta'e kun ammoo AB dha jechaadha. Lamaan isaatu bakka tokkotti qabatee jira jechaadha. Kanaafuu inni kun ammoo maal jedhama combination jennaan jechaadha. Combination jennaani inni ta'an ammoo decomposition dha. Decomposition compositioning kun maal jechaadha. Composition jechaan bakka tokko kan ture wayii bakka tokko kan ture yookiin ammoo combine kan ta'edha. Diin tun ammoo D isin jettuun addaan diiguu jechaadha yookiin ammoo isa kana maal gooti negative isa goote jechaadha. Kan qara walitti qabaa ture kana maal gooti addaan diidi. Kanaafuu AB kana garamitti separate gooti gara garagaraatti separate goote jechaadha. Kana jechaan waterii hydrogen 2 oxide garamitti gara hydrogenii fi gara oxygeniitti diiguu jechaadha karaa biraatiin. Bifa kanaan yoo kan diigamu taate amma inni kun decomposition jedhama. Bifa kanaan yoo isin kenname garuu composition jedhama jechaadha. Inni ta'an ammoo single displacement dha. Single displacement inni jennuun kun ammoo maal seetan elementii wayii reactive kan ta'e wayii elementii biraa maal godhuudha of jalaa baasuudhaan bakka sanii galuudha jechaadha. Fakkeenyaaf akkuma argitan asitti maal ture BC waliin ture jechaadha. Garuu asitti ammoo C biraa maal ture B'n kun bahuudhaan A bira ta'e maal ta'e A bira taa'ee jechaadha. Kanaafuu A wajjin taa'aa jira. Amma kanaafuu inni kun single displacement jennaan jechaadha. Inni biraa ammoo double displacement dha. Double displacement kun ammoo akkuma kanaati garuu ammoo lamatu wal jala jijjiiramuu qaba. Fakkeenyaaf AB waliin ture garuu bakka B kana maaltu dhufe D tu dhufe jechaadha. Isa lammaffaa irratti A bira jalqaba B tu ture amma garuu D tu bira jira jechaadha. Inni biraa ammoo C fi D waliin turan amma garuu maaltu ture bakka D kun asii bahee kamtu bakka san dhaqe B tu dhaqe jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan double displacement haala kana ilaaluu dandeenya jechaadha. Inni kun example dha yoo ilaalle example dha isiniif gala waan ta'eef hundi isaatu haa ilaallu. Direct combination yookiin ammoo combination reaction inni jennuun kun maa inni combination reactions are those reactions in which two types of poor substances poor kan ta'an yookiin ammoo qophaatti kan jiran jechaadha. React directly in the form a single substance. Akkuma amma jennee maa inni single kan ta'e wayii kan garagara
taayipiin garagara lama fakkeenyaaf walitti dhufuudhaan single kan ta'e watariin fakkeenyaaf bakka tokkotti hydrogen illee amma lamaan kunniin garagara jiran jechaadha. Garagara kan jiran kanniin yoo maal nuuf kenna watarii yoo nuuf kennan isaan kunniin bakka tokkotti pure kan ta'an lamaan kan garagara single kan ta'e yoo kan nuuf kennan taate inni kun maal jedhama direct combination jennaan jechaadha. In a combination reaction, two compounds or an element and a compound react to form a single compound. Element if element yookiin ammoo compound if compound yookiin ammoo element if compoundin react godhuudhaan single compound yoo kan nuuf kennan ta'e isanii maal jennaani direct combination jennaan jechaadha. In general, a combination reaction may be represented by equation kanaan bakka buusuu dandeenya. A fi B garagara turanii ergasii ammoo product irratti bakka tokko jiran jechaadha. Where reactant A and B are elements or compounds. The product AB is compounded jechaadha. Isaan lamaan kunniin kan jalqabaa kunniin compound ta'uu danda'a yookiin ammoo element ta'uu danda'a. Lamaan iyyuu kophaa isaaniitti. Suuraa kun qabu jechaadha. Fakkeenyaaf A compound ta'uu danda'a yookiin ammoo element ta'uu danda'a. B's akkasuma element ta'uu danda'a yookiin ammoo compound ta'uu danda'a jechaadha. Garuu A fi B kan uumamu sun productiin maal ta'uu qaba compound ta'uu qaba jechaadha. Compound maaliif ta'a kan gargara bakka tokkotti waa walitti qabatee jiruuf compound ta'uu qaba jechaadha inni kun. Such type of reaction is known as synthesis or composition reaction jennee ni waamna jechaadha. Maqaan isaa inni biraa synthesis or ammoo composition jennee waamuu dandeenya jechaadha. Example yoo ilaalle sodium fi chlorine bakka tokkotti fiduudhaan sodium chloride wal nyaachisuudhaan jechaadha. Inni kun amma elementii ture. Kunis elementiidha. Elementii fi elementii wal nyaatuudhaan compound nuuf kennan jechaadha. Inni biraa ammoo calcium oxide fi carbon dioxide wal nyaachisuudhaan maal nuuf kenna calcium carbonate nuuf kenna jechaadha. Inni kun ammoo compoundidha. Kun mataa isaati. Kunis maa inni compoundidha. Kan nuuf kennanis compoundidha jechaadha. Yeroo kamiyyuu productiin maal ta'uu qaba kanaafuu maal keessatti double son ta'in direct combination keessatti maal ta'uu qaba compound ta'uu qaba jechaadha. Compoundiin ta'uun isaa dirqama ta'a jechaadha. Inni kun yeroo kam isa jalqaba kana keessatti yookiin ammoo direct combination keessatti jechaadha. Note that in the above reactions there is a single product. Akkuma argitan single product tu jira jechaadha. Kana jechaan sodium chloride bakka tokkotti single dha. Inni kunis calcium carbonate inis single dha jechaadha. Kanaafuu product inni qabnu single ta'uu qaba jechaadha. Inni itti aanu ammoo decomposition reaction dha. Decomposition reaction jennuun ammoo maal? A decomposition reaction or analysis is a reaction that involves the breaking down of a single compound into two or more element or simpler compound jechaadha. Kana jechaan kan jalqaba bakka tokko turan maal godhuudha break down goone maal goona gara single warra ta'anii single compound kan ture gara elementii lamaatti yookiin ammoo gara elementii lamaa olitti yookiin ammoo gara simple compound single osoo hin taane gara simpletti. Kana jechaan compound jalqaba complexii ture gara maalitti yoo kan jijjiirullee ta'e gara simpletti yoo jijjiirres decomposition jennee waamna jechaadha. A decomposition reaction can be carried out using heat. Decompositioning kun garuu maal fayyadamneeti? Heat fayyadamneeti jechaadha. Decompose godhuudhaaf wanta bakka fakkeenyaaf watarii haa fudhannu. Watarii kana fudhannee maal goona? Isa kan amma addaan diiguudhaaf maal fayyadamne? Heat fayyadamuudhaan gara maalitti jijjiiruu dandeenya? Gara gaasiitti jijjiiruu dandeenya jechaadha. Gara gaasiitti yeroo jijjiirru gaasiin sunniin kamiif kamne hydrogenii fi oxygenidha jechaadha. Isaan lamaan kanneen kanaafuu heat fayyadamnee maal goona? Gara maalitti jijjiira gara warra separate ta'anitti yookiin ammoo elementii separate ta'anitti baasuu dandeenya jechaadha. Yookiin ammoo thermal decomposition jennee waamuu dandeenya. Inni kun thermal inni jedhu kun heat jechaadha. Kanaafuu decomposition ammoo addaan diiguudha. Kanaafuu ho'a fayyadamnee addaan diiguu jechuu dandeenya jechaadha. Inni biraa ammoo light fayyadamuu dandeenya. Photo decomposition jennaan isa kana ammoo light yoo fayyadamne. Light jechaan photo jechuu dandeenya. Inni kun photo isin jettu light nuuf ibsite jechaadha. Thermal isin jettu ammoo heat nuuf ibsite. Electricity yoo ta'e ammoo electrical decomposition jennaan. Maaliif electric waan fayyadamneef jechaadha. Or a catalyst yookiin ammoo warra burkuteessitoota jennuun kanniin si'eessitoota warra jennuun kanniin fayyadamuudhaan maal goona decompose godhuu dandeenya jechaadha. But most decomposition reactions are carried out when heat is supplied and this heat energy is indicated by delta yookiin ammoo simboolii kanaan bakka buufna jechaadha.
baay'inaan heatidha jechaadha kan nu fayyadamnu. Kanaafuu kan jiran kanneen keessaa laayitii fayyadamuu dandeenya, akkasuma immoo elektirikii fayyadamuu dandeenya, akkasuma immoo kaataalistii fayyadamuu dandeenya. Kanneen keessaa garuu kan baay'inaan fayyadamnu maayini heatidha jechaadha. The general form of equation for a decomposition reaction ammoo ilaalee jirra. Isa kana kan bakka tokko turan separate godhuudha jechaadha. Where the reactant AB must be a compound. In jalqaba kun maal ta'uu qaba? Dirqama compound ta'uu qaba jechaadha. And the product A in the B could be element or compound. Isaan kunniin garuu elementii ta'uu danda'anii yookiin ammoo compound ta'uu danda'anii jechaadha. Inni kun akkuma argitan decomposition jennuun kun reverse of combination ture. Reverse of combination jechaadha. Combination maal jennee jirra? A plus B ture. A plus B maal nuuf kenna? AB nuuf kenna jenne. Inni kun ammoo AB tu gara miti jijjiiramaa jira? Gara A plus B ti jijjiiramaa jira jechaadha. Kanaafuu inni kun reverse ta'ee jira. Wal jala bakka jijjiiramee jira jechaadha. Kan kanarratti reactantii ture, kanarratti productidha. Kan kanarratti productii ture, kanarratti reactantidha jechaadha. Asirratti maal jennee turre? Isaan jalqaba kunniin elementii ta'uu danda'anii yookiin ammoo compound ta'uu danda'anii jenna. Kanaafuu isaan asitti productii kunniinis elementii ta'uu danda'anii yookiin ammoo compound ta'uu danda'anii jechaadha. Kanarratti kan gubbaa kanarratti maal jennee AB'n kun dirqama compound ta'uu qabaa jenna. Kanarrattis inni jalqabaa kun dirqama compound ta'uu qabaa jechaadha. Kanaafuu isa kana seeraan adda baasanii qabatu qabdan jechaadha. The simplest kind of decomposition reaction is when a binary compound decomposes into its element. Binary compound warra jennuun kun compound akkamii seentan compound elementii lamarraa uumame. Kana jechuun fakkeenyaaf asitti akkuma argitan inni kun elementii lamarraa uumame jechaadha. Inni kun ammoo binary compound jennaan jechaadha. Binary compound kan jedhamu kan elementii lamarraa uumame waan ta'eef kanaafuu inni kun gara elementiitti diigamaa jechaadha. Inni itti aanu ammoo binary jechuu hin dandeenyu. Maaliif elementii meeqatu jira? Elementii sadiitu jira. Kanaafuu inni kun binary jedhamu jechaadha. Binary warra jennuun kanaaf fakkeenyaaf sodium chloride binary compound jedhama. Maaliif sodium fi chlorine qofarraa waan uumameef kanaafuu inni kun binary jennaan jechaadha. Inni kun amma fakkeenyaaf sodium chloride kana yeroo decompose goonu gara sodium fi gara maalitti gara chlorinetti maal ta'a? Decompose ta'a jechaadha. Decompose ta'a. Kanaafuu bifa kanaan isa kana ammoo balance goonee kenna waan ta'eef asitti amma fakkeenyaaf lama yoo daballe asii lama yoo daballe inni kun balance ta'ee jira jechaadha. Kanaafuu inni kun binary compound dha jechaadha. Inni kun akkuma argitan gara elementiitti kan inni decompose ta'e. For example mercury oxide isa kana jechaadha. Isa jalqaba jiru kana arid solid decomposes when heated to produce mercury in the oxygen gas. Isaan kanneen lama maan nuuf godha? Produce nuuf godha jechaadha. Similarly a colorless potassium perchlorate. Potassium perchlorate inni jennu isa kana jechaadha. Isa lammaffaa jiru kana decomposes to potassium chloride in the oxygen gas. Inni kun garamitti decompose garuu inni kun akkuma argitan elementii miti ammas compound dha jechaadha. Maaliif tertiary waan ta'eef inni kun tertiary compound kan jalqaba garuu binary compound waan ta'eef gara elementiitti jechaadha. Inni kun ammoo gara maalitti? Gara compound fi gara elementiitti decompose ta'a jechaadha. Inni sadaffaan ammoo single displacement reaction dha. Single displacement reaction jennuun ammoo a reaction in which one element displaces another element from its compound is known as single displacement or replacement reaction jennaan jechaadha. Inni kun maali? Elementiin tokko compoundii biraarraa compoundii wahiirraa elementii tokko displace godhuudha yookiin ammoo of jalaa baasuudhaan bakki isaa yoo kan galu taate single displacement yookiin ammoo single replacement reaction jennaan jechaadha. Such a reaction is represented by the following two general forms. Kanneen maal goona bakka buufnaa jechaadha. Inni kun A plus BC maal nuuf kenna? B plus AC dha. Kun amma A kun maal of jalaa baasee jira? B kan of jalaa baasuudhaan C wajjin galee jira jechaadha. Inni biraa ammoo inni kun yoo maal ta'e if A is metal it will displace B to form AC jedha. Kana jechuun inni fakkeenyaaf A kun metalii yoo kan ta'u taate B'nis metaliidha jechaadha. As keessaa amma metalii of jalaa baasa waan ta'eef kanaaf metaliin kun B kana of jalaa baasuudhaan maal godha? Bakkana galaa jechaadha. Bakkana kanaafuu BA plus C inni kun isa lammaffaadha. Kana osoo hin ta'in isa kana
isa jalqaba kana jechaadha. Een meetaalii ta'e inni kunis meetaalii yoo ta'e maal godhama een kun B kan of jalaa baasuudhaan C wajjin gala B ammoo kophaa isaa ta'a jechaadha. Kanaafuu haala kanaan displace of jalaa godha jechaadha. Provided A is more active metal yoo kan ta'e taate metal than B. Inni kun een yoo kan maal ta'u taate inni kun kan displace godhuu danda'u yoo active metalii ta'e. Kana jechaan B caala yoo reactive metalii kan ta'u taate fakkeenyaaf Anis metaliidha Bnis metalii ta'anii kun amma fakkeenyaaf more reactive yoo kan ta'u taate kana caala yoo kan elementii biraa wajjin wal nyaatu kan danda'u taate maal godha B san of jalaa baasaa jechaadha. Garuu yoo inni kun less reactive ta'e baasuu hin danda'u B kan of jalaa. Fakkeenyaaf A plus BC maal nuuf kennuu danda'a? A plus BC matama isaa nuuf kennuu danda'a. Yoo maal ta'e fakkeenyaaf inni kun meetaalii ta'e Bnis meetaalii ta'e garuu A'n kun less reactive yoo kan ta'u taate B'dhaa gaditti reactive yoo kan ta'u taate maal godhuu hin danda'u? B kan of jalaa baasuu hin danda'u jechaadha. Equationii lammaffaan ammoo isa kana A plus BC maal nuuf kenna? BA plus C nuuf kenna jechaadha. BA plus C nuuf kenna. Inni kun yoo maal ta'e if A is non-metal A non-metalii ta'e it will displace C from BA. Amma kanarratti maa inni A plus BC maal nuuf kenna jenne BA plus C nuuf kenna jenne. Kanarratti amma A non-metalii yoo kan ta'u taate elementiin haala kana yeroo barraa'utti fakkeenyaaf soodiyem kilooraayid yoo jenne inni kun inni lammaffaa kun maa inni non-metaliidha jechaadha. Inni jalqabaa immoo meetaaliidha akkuma argitan. Inni kun A yoo ta'e inni kun B yoo ta'e inni kun C yoo ta'e A'n kun amma maal godha? A'n kun amma non-metaalii yoo kan ta'u taate non-metaalii of jalaa baasaa jechaadha kilooriinii kana. Kanaafuu A'n kun bakka C gala C'n ammoo ni bahaa jechaadha kophatti bahaa. Kanaafuu A'n kam wajjin gala? B wajjin gala jechaadha. Kanaafuu non-metaalii yoo ta'e foormulaa kanaan barreessina jechaadha. Kunis maal ta'uu qaba? More reactive ta'uu qaba. More reactive ta'uu qaba jechaadha. In general a more reactive element displaces a less reactive element from a compound jechaadha. More reactive kan ta'e elementii less reactive ta'e maal godha? Displace of jalaa godha jechaadha. Garuu meetaalii non meetaalii hin baasu. Meetaaliin meetaalii baasaa non-meetaaliinis non-meetaalii of jalaa baasaa jechaadha. Example of single displacement reaction A irratti active metals displace hydrogen from acid. Inni jalqabamaa inni active meetaaliin hydrogen acidii irraa maal godha? Ni baasaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf acidii kanarratti hydrogen chloride yoo barreessine amma fakkeenyaaf hydrogen chloride yoo barreessine inni kun akka meetaaliitti gargaara jechaadha. Hydrogeniin yeroo tokko tokko akka meetaaliitti yeroo tokko tokko ammoo akka nan meetaaliitti gargaara jechaadha. Kana jechaan yeroo nan meetaalii wajjin jiru akka meetaaliitti yeroo garuu meetaalii wajjin jiru ammoo akka nan meetaaliitti gargaara jechaadha. Kanaafuu bifa isaanii isa kan amma active meetaaliin kun hydrogenii maal godha? Displace godha jechaadha. Reactive metals such as potassium, calcium, sodium, zinc displace hydrogen gas from dilute acid. Dilute acid inni jennu wanta akkamiiti? Asidii bishaan itti baay'ateen dilute acid jennaan. Dilute acidii kanarraa amma maal godha? Isaan kunniin elementiiwwan kunniin hydrogenii displace godhuudhaan bakka hydrogenii san galan jechaadha. For example, zinc is an active metal and it displaces hydrogen from hydrochloric acid, but copper metal cannot do so jedha. Maaliifi koppariin kun amma less reactive dha jechaadha. Maali gaditti? Hydrogenii gaditti less reactive waan ta'eef hydrogenii displace godhuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf fakkeenyaaf zinkiin ammoo more reactive dha. Kanaafuu hydrogenii kana asii baasuudhaan bakka maalii gala? Bakka hydrogenii galaa jechaadha. Kilooriinii wajjin kan ture hydrogenii ture. Garuu amma zinkitu bakka hydrogenii gala jechaadha. Hydrogeniin kophatti ba'a jechaadha. Akkuma zinkiin asitti kophaa isaa turetti. Inni biraa ammoo koppariin hydrogen chloride wajjin yeroo react ta'u displace no reaction jenna yookiin ammoo karaa biraatiin maal jechuu dandeettanii? No reaction yoo jechuu baates maal ta'uu danda'a? Haala kanaan copper plus hydrogen chloride jechuu dandeenya jechaadha. Maqaan isaa kam asii kana kennaa jechaadha. Wanti jijjiiramu takka yoo hin jiru jechaadha kana jechaan. Kopparii fi hydrogen chloride yeroo react goonu maqaan isaa ta'ee ta'a malee wanti dabalum takka hin jiru jechaadha yookiin ammoo wanti haaraan uumamu hin jiru. Kanaafuu no reaction jennaan jechaadha yookiin ammoo bifa kanaanis yoos ni barraa'e sirriidha jechaadha. Kana jechaan
copper plus hydrogen chloride maal nuuf kenna copper plus hydrogen chloride nuuf kenna jechuudha. Mata isaa nuuf kenna. Kanaafuu no reaction jennaan isa kanaan. No reaction bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Karaa lamaan inni barreessine tokkuma ta'a. Inni lammaffaan ammoo reactive metals. Reactive metals inni kun active warra ta'an jenna. Isaan kun ammoo reactive metalidha jechuudha. Reactive metals such as potassium, calcium and sodium react vigorously with water to displace hydrogen. Isaan kunniin ammoo reactive metal warra ta'an kunniin kan akka potassium, calcium fi sodium kunniin ammoo kunniin maa inni warra reactive ta'anidha. Vigorously maal godhani waterii wajjin react godhuudhaan hydrogen displace godhan. Vigorously kan jennuun kunniin kan akkamii seeta reaction akkamiiti reaction control godhuu hin dandeenyedha. Akkasuma reaction nuti control godhuu hin dandeenyu kun maal jedhama vigorous reaction jennee maal goona waamna jechaadha. Fakkeenyaaf sodium plus water maal nuuf kenna sodium hydroxide plus hydrogen nuuf kenna jechaadha. Inni kunis calcium plus water calcium oxide plus hydrogen nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan hydrogen maal ta'ee jira displace ta'ee jira jechaadha. Inni sadaffaan ammoo more active metal warra ta'e ammoo displace less active metal. More active ta'e less active kan ta'e displace godhachaadha. Zinc displace copper from copper sulfate solution. Kanachaan zinkiin kun copperii kana displace godhuudhaan bakkam gala bakka copperii kana galuudhaan sulfate wajjin ta'a jechaadha zinkiin. Kanaafuu zinc sulfate plus copperii nuuf kenna jechaadha. Iron displace copper from copper sulfate solution jedha. Fakkeenyaaf isa kana ammoo equation kana karaa biraatiin soosni kenname. Fakkeenyaaf inni kun jechaadha kama as ture kana bakka wal jala jijjiiruudhaan zinc sulfate plus copper maal nuuf kenna soo jedhamtanii amma inni kun no reactionidha. No reaction yookiin ammoo mata isaa ta'a jechaadha. Maaliif faallaa yoo garagalchin amma inni kun bakka yoo wal jijjiirre inni kun copperiin kun displace godhuu danda'u jechaadha zinkii. Maaliif zinkiin more active waan ta'eef kanaafuu zinkii kana displace of jalaa godhuu danda'u. Garuu haala kana yoo kenname equation kana wal jala jijjiireessiniif kennaa jiran isa kanarratti zinkiin maal godhuu danda'a copperii of jalaa baasuu danda'a. Garuu copperiin kun zinkii kana of jalaa baasuu hin danda'u jechaadha. Inni kun less reactive waan ta'eef less reactive yookiin ammoo less active waan ta'eef displace godhuu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf iron nail inni kun iron nailidha yookiin ammoo bismaara maaliti iron irraa hojjetamedha. Solution ammoo copper sulfateidha jechaadha. After some time inni kun solution keessa galchinee jira. Kanaafuu reaction gaggeessaa jira jechaadha. Inni kun reaction gaggeessaa erga jiraati itti aanee ammoo after some time maaltu uumama iron sulfate itti jijjiirama. Inni kun copperiin ammoo kophaa isaatti bahaa jechaadha. Kanachaan deposit on iron nail. Iron kanarratti yookiin ammoo bismaara kanarratti maal ta'a asirratti isa kanarratti maal ta'a deposit ta'a jechaadha. Kanachaan maaltu maal godhaa jira ammas keessatti iron nailiin kun iron yennaa fedhannu isa kana iron nail yookiin ammoo bismaara iron irraa hojjetame jechaadha. Plus copper sulfate maal nuuf kenna iron sulfate plus maal nuuf kenna copperii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu copperii akkuma argitan ironiin copperii maal godhee jira of jala baasee jira jechaadha. Isa kana equation kana kanaafuu haala kanaan bifa solutioniitiin ibsuu dandeenya jechaadha. Inni xumuraa ammoo double displacement reactionidha. Reaction afurtu jira jennee inni xumuraa ammoo double displacement kana jechaadha. Double displacement reactions. A double displacement reaction is a reaction in which two compounds react together to form two new compounds by exchanging a positive and a negative ion. Bakka seeraan qabatu qabdan positive fi negative maal godhuudhaan exchange godhuudhaan maal godhanii compoundii biraa haaraa lama nuuf kennan jechaadha. Compoundii lama wal nyaatuudhaan compoundii haaraa lama nuuf kennan jechaadha. Maal exchange godhanii yoo jedhamtan positive fi negative ion exchange godhuudhaan maal nuuf kennani
compound biraa lama nuuf kennan jechaadha. Such reaction is also known as double displacement reaction or metathesis jennee waamna jechaadha. Kanaafuu double displacement yookiin ammoo metathesis jennee metathesis jennee waamna jechaadha. Kanaafuu this type of reaction can be written in the following general form of equation. Kanaafuu bifa kanaan barreessuu dandeenya jechaadha. Kanaafuu inni kun akkuma argitan jalqaba maal ture? Compound lama ture jechaadha. Compound AB jedhamuu fi compound CD jedhamu ture. San booda compound biraa haaraatu nuuf uumame jechaadha. Kana jechaan AD fi CB tu uumame jechaadha. Kana jechaan jalqaba irratti A wajjin maal ture? D ture jechaadha. B ture. Bakka B ammoo D tu dhufe jechaadha amma ammoo. San booda jalqaba asitti C wajjin D ture garuu amma ammoo C wajjin B dha jechaadha. Kanaafuu maaltu uumame? Haaraatu uumamaa jira jechaadha. Compound haaraatu uumamaa jira. Kanaafuu bifa kanaan ibsuu dandeenya jechaadha. Example ila yoo ilaalle example 1.4 the two soluble compounds isaan kun lama jechaadha warra soluble ta'anidha. Kana jecha warra bulbulamanidha jechaadha. React to produce an insoluble isaan kun walirra jira. Kophaatti osoo hin taane insoluble jechaadha. Bifa kanaan insoluble haala kanaan barreessanii insoluble jetti. Kophaatti osoo hin taane separate ta'e osoo hin taane isaan gaappii qabu jechaadha. Insoluble warra ta'e kana jechaan warra hin bulbulamnee fi isa kana jechaadha. Kun amma fakkeenyaaf insoluble dha akkuma argitan. Inda soluble sodium nitrate nuuf kenna jechaadha. Inni kun immoo soluble. Kana jechaan soluble warra ta'an lama wal nyaachuudhaan ka insoluble ta'ee fi soluble ka ta'e nuuf kennan jechaadha. Inni kun amma double displacement dha. Maaliifi asitti akkuma argitan inni kun nitrate wajjin ture, asitti garuu chlorine wajjin. Chlorine jalqaba sodium wajjin ture garuu amma of jalaa baasuudhaan bakka na dhufe jechaadha bakka na. San booda inni kun ammoo sodium wajjin kan ture chlorine dha. Amma garuu isa lammaffaa irratti nitrate dha jechaadha. Kanaafuu inni kun double displacement ta'uu isaa haala kanaan ilaaluu dandeettanii jechaadha. When aqueous solutions of barium chloride and sodium sulfate react, a precipitate of barium sulfate is formed jedha. Inni kun akkuma argitan isa kanarratti soluble ture, inni kun soluble dha. San booda insoluble fi soluble tu maal ta'e uumame jechaadha. When dilute hydrochloric acid is added to sodium carbonate, double displacement reaction takes place. Kana jechaan sodium carbonate fi hydrogen chloride yeroo walitti daballu asitti amma sodium carbonate wajjin ture garuu amma chlorine wajjin jechaadha product irratti. Kanaafuu chlorine kun kamiin bakka wal jijjiiree jira? Carbonate kanaan bakka wal jijjiiree jira jechaadha. Bakka wal jijjiiruu osoo hin taane inni kun decompose jira. Sodium carbonate double displacement reaction take place. In this reaction carbon dioxide gas is produced. Kana jechaan carbon dioxide kun produce ta'ee jira jechaadha. Garuu asitti kan sodium wajjin ture maal ta'ee jira? Carbonate dha. Carbonate kun ammoo separate ta'uudhaan garaatti jijjiirame jechaadha. Asitti ammoo oxygen wajjin. Oxygen tokko asitti fakkeenyaaf sadii ture. Asitti tokko as jira, lama ammoo as jira jechaadha. Kanaafuu sodium wajjin kan ture jalqaba carbonate dha. Inni kun decompose ta'ee asitti ammoo chlorine tun maal goote bakkanaa dhufte. Bakkanaa dhufte jechaadha. Hydrogen bira ammoo oxygen kamiitu dhufe? Oxygen carbonate kanarraa ka'uudhaan kun amma carbonate kun maal ta'eeti decompose ta'ee jechaadha. Carbonate hingattuun garamitti gara oxygen fi gara carbon dioxide itti jijjiiramte jechaadha. Oxygen tun ammoo hydrogen bira jirti. Kanaafuu inni kunis karaa biraatiin double displacement keessaa isa tokkodha jechaadha.